isarraa adda baanaan daa'iman argadhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12ffaatti maatii koo bira taa'een baradhee xumureera. Abbaan kiyyaa lafa abbaa isaarraa dhaaleen maatii keenya jiraachisa. Haati koo guyyaa gabaa birzii fi daadhii naquun abbaa kiyya gargaartee maatii keenya jiraachisti. Haala kanaan waliin jiraachuu jalqabanii ilmaan sadiillee ana dabalatee godhataniiru. Abbaan koo bifti isaa faranjii malee nama biyya kanaan fakkaatu. Haati kiyyallee akkanuma baay'ee bareeddi. Bareedina qofaa otoo hin taane amalaa fi dandeettiin isheellee baay'ee ajaa'ibadha. Dura yeroo dargaggeessa ture abbaan kiyya baay'ee nama kashlabbee mana dhugaatiitiin baane hojii hin jaallanne riyaa gaarii hin qabne dargaggoo turedha. Haa ta'uutii garuu haadha koo erga jaallatee booda haati kiyyaa ana jaallattaa ana waliin ta'uu barbaadde yoo ta'e dhugaatii kan jedhamu afaan keetiin akka tuqxu hin barbaadu. Hiriyoota kee kanallee akka jijjiirrattu hin barbaada jettee yeroo isa gaafattu innis yeroo sanatti baay'ee jaallatanii waan tureef wanta isheen jette hundumaa godhee fi seera qabeessaan fuudhee haadha manaa isaallee godhate. Obboleessa kiyya hangafaa akkuma deesseenis mana wattaaddaraa deemee dhufee amala isaa duraan qabu irratti tamboo aarsullee dabalatee haadha koo rakkisuun ni jalqaba. Yeroo kanatti haati kiyya gamna waan na taateef akkuma mana wattaaddaraa yookiin immoo loltuutii dhufeen torbee tokko erga waliin jiraattee booda kanaan booddee anaafsi haala kanaan waliin jiraachuu hin dandeenyu. Amala yeroo dargaggummaa keetti deebiteettaa ani immoo nama kaayyoo qabu waan hin barbaaduuf si waliin jiraachuu hin fedhu jettee mana warra isheetti galte. Erga kana naannoo baatii lamaa tamboo dhiisuudhaaf abbaan kiyya baay'ee rakkate jedhama. Tamboo dhiisuuf jecha tooftaa inni fayyadame warra isaa baadiyyaa bira jiraatee ijoollummaa isaatti amala jaallatu bishaan daakuu bishaan keessa ooluun yeroo isaa dabarsu eegalee. Baatii lama booddees dhukkubsatee sammuun isaallee akka tuqamu tokko ta'ee guutummaatti araada isaa dhiisee haati kiyyas ilaaltee hiriyoota isaa warra gaarii qorachiistee walitti deebi'anii. Ishumtuu cimtuu waan na taateef malee daa'ima lammaffaa anaan godhachuu waan feeteef akkuma mana waraanaatii dhufeen haati kiyya abbaa kiyyaaf garaatti qabatteetti. Haa ta'uutii garuu erga walitti bu'anii araaramanii walitti deebi'anii baatii 3 walirraa fagaatanii waan turaniif abbaan kiyyaa ani kansaa ta'uu ni shakka ture. Haa ta'uutii garuu yeroon dhaladhu hojii rabbiif dinqiidhaatii guutuun fakkaattii koo warra abbaa koo fi abbaa kiyya fakkaata. Anis diimtuu ta'een deemina warra abbaa koorraa dhaaleen adii ta'ee dhaladhe. Xiqqoo jireenyi keenyi magaala aanaa keessa waan ta'eef ijoollummaa koorraatii kaasee ija nama hedduu keessa dubartii jirtuun ture. Warri abbaa kiyyas warri haadha kiyyas bakka guddaatti na eegu. Anis barnoota kiyya hanga kutaa 7 ga'utti barattuu cimtuun ture. Kutaa 7 akkan gaheen garuu barsiisaan barnoota siivikii nu barsiisu daree barnootaa yeroo seenu anaan taa'umsa qofaarra akkan taa'u na taasisee waraqaa barreessuun yeroo hundaa sin jaalladhaa jedhee naaf qoodu eegalee. Akka inni na jaallatus barattoonnii fi barsiisonni mana barumsaa kiyyaa narratti baranii dubbiin kun maatii kiyya birallee gahe. Haati kiyya umrii kanatti diina natti taatee anaaf jettee garaa natti jabaachuun barumsa kiyya qofa akkan hordofuuf na reebuu baay'ee natti dheekkamuu ati dubartiidha silaa umrii kanatti waan akkana yaaduun qabdu maalumaafuu namni maqaa keetiin waan akkanaa kaasee haasahaa jechuun baay'ee natti dubbatti. Abbaan kiyyaa akka isheen baay'ee natti dheekkamtu waan beekuuf bakka aara galfii boqonnaa koodha. Haala kanaan barsiisaan kun na gaafachuu jalqabee anis cal yeroon jalaa jedhu hiriyoota kiyya dubaraatiif maallaqa kennee akka isaan anaan isaaf na kadhatan taasisuu jalqabee.
otoo nu ta'ee yoona itti heerumnee bultii waliin ijaarrannee jireenya keenya jalqabneerraa ati garuu ni goyyamtee carraa kana obbira hin dabarsiinii mee barsiisaa kana maalumatu itti irrataa jechuun natti bitamanii na kadhachuu jalqabanii booddee irratti waa'ee masaa akkanatti hin kaasneef jedheen tole haa ta'uu yaada kiyya mari'adheen isinitti otoo hin taane isumatti himaa kanaan booddee garuu waa'ee isaatiif na bira kan dhuftan yoo ta'e hiriyummaa keessan hin barbaadu jedheen isaanitti dubbadhe. Hiriyoonni kiyyas barsiisaa kanaatiif kanaan booddee tole siin jetteetti waliin haasa'uu ni dandeessa jechuun barsiisaa kanatti himanii barnoota kutaa 7ffaa xumureen barnoota gannaa barattoonni yuunivarsiitiidhaa dhufanii barsiisan barachuu nan eegala. Kan barannu manuma barumsaa keessatti ijoolleen baadiyyaa sababa roobaaf jecha yeroo hedduu barachuun waan isaaniif hin mijanneef barattoonni mana barumsaa keessatti argaman illee muraasadha. Otuu haala kanaan itti fufnee barnoota keenya barachaa jirru guyyaa tokko ganamaan kaanee mana barumsaa deemnee naannoo toora sa'a 2 walakkaatti roobni cimaan rooba. Sagaleen wanta hin dhageessisneef barataan yuunivarsiitiidhaa dhufee nu barsiisu kuni hanga caamutti nu waliin eegaa jira. Gidduutti garuu barsiisaan siivikii keenyaa balbala daree keenyaa rukutuun barataa yuunivarsiitii sana waamuun maqaa kiyya waamee nan barbaadaanii naaf waamimee jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti maqaa kiyya na waamee eenyu akkan ta'e erga na baree booda alaa namni si barbaadaa jedhee natti dubbate. Sa'a sanatti eenyu akka na barbaadu tilmaamuuf illee waan hin dandeenyeef gadi baheen yeroon ilaalu barsiisaa siivikii kanadha. Dibaabee qabatee waan dhufeef harka kiyya qabatee kottumee sin barbaadanaan jedhee gara biiroo isaatti na fudhatee deeme. Biiroo isaa keessa namni tokko illee hin jiru. Rooba hamaatu roobaa jira. Sanuu kan ani si kadhadhu maaliif gaaffii jaalalaa koo diddee waggaa tokko guutuu na rakkisaa turte jedhee yeroo na gaafatu umrii kanatti waan akkasii keessa seenuu waan hin barbaanneefidha amma na gadhiisii deemeen barnoota baradhaa jedheen isa gaafadhe. Ati umrii kanatti waan akkasii keessa kan hin seenne umrii kamitti waan akkasii keessa seentaree jedhee balbala natti cufuun waan fedhasaa dirqiidhaan natti raawwate. Kabaja durbummaa kiyyaas fudhate. Kanaan booddee anatu si barbaadee si bira dhufa otoo hin taane situ barbaadee mana kiyya dhufaa si fuudheen haadha manaa kiyya si godhadheen si waliin jiraachuun barbaadaa murtoon immoo kan keedhanaan jedhee naannoo toora sa'a 5tti biiroo isaa keessaa na baase. Maaliin godha kuni carraama dubartiidha. Rooba sana keessa harka isaa jalaa miliquuf wanta dhan hin goone hin jiru. Haa ta'uutii garuu guutummaa guutuutti humna narratti fayyadamee dhiiga afaaniif funyaaniin na baasiseera. Roobaan narraa dhiqee qulqullaa'een garuu gara manaatti nama fayyaa fakkaadheen deebi'e. Erga kanaa gannis darbee barnoonni kan fulbaanaan eegala. Hiriyoonni kiyya durbaa baga nagaan nutti dabalamtee jechuun nagaanaa dhiyeessanii. Haalli dubbii isaanii yeroodhaaf ifanaaf ta'uu baatus booddeerra galuu dubbii isaanii irraa hubadhe. Erga kanaa boodaanis barsiisaa kana nan jaalladha. Hariiroo jaalalaas waliin eegaleen mana isaallee darbee dhokadheen deemuu nan jalqaba. Haa ta'uutii garuu gochaan kiyya kuni anaa fi maatii koo gargar baase. Abbaan kiyyaa otoon isa waliin halkan daandiirra dhaabbadhu na argee lamuu lammataa mana kootti hin deebitu naan jedhe. Anis garan deemu yeroo wallaalu warri abbaa koo koottuu nu bira jiraadhu jechuun gara baadiyyaatti na waamanis ani garuu barnoota kiyya addaan hin kutuu baadiyyaas hin jiraadhu jedheen didee. Erga kana barsiisaan kuni wanti dhufu hin jiru koottu waliin jiraannaa jireenya keenya kanaan booddee jaalala keenya malee maatiin nu gidduun seenu jedhee ofitti na fudhate. Anis kanarra sana naa wayya jedheen jaalallee koo filadheen barnoota koo kutaa 8ffaa itti fufe. Maatiin kiyya yeroo dheeraadhaaf natti araaramuu didanii. Jaalalleen koo araaramanis araaramuu baatanis takka wanti ta'u waan ta'eef nuti isaaniif hammeenya hin qabaatiin malee jireenya keenya itti fufnee haa jiraannu atis barnoota kee addaan hin kuttuu jedhee wal jajjabeessinee waliin jiraachuu eegalle. Haatiif abbaan koo waggaa 3 na oodanii yeroon kutaa 10ffaa baradhu natti araaramanii. Haala kanaan jabaadheen haadha manaa ta'een barnoota kiyyallee itti fufee qabxiin maatirikii kutaa 10ffaas naaf dhufee barnoota koo kutaa 11ffaan itti fufee. Kanaan otoo jirruu abbaan manaan kiyya biiroo barnootaa keessaa aangoo argatee barsiisummaa ni dhiisa. Hanga kanaatti anaaf nama gaarii naaf ture. Erga kanaa garuu maallaqallee kallattii garaagaraan argachuu waan jalqabeef natti jijjiiramuu jalqabe. Bakka ani isan eegnettis abbaa manaa kiyya nan argadhe. Maaltu
akka isa tuqe beekuu baadhus akka abbaa kiyyaa yeroo dargaggummaa tamboo aarsuu jimaa qama'uu dhugaatii sa'aatii dheeraadhaaf dhuguu ni jalqaba. Anis akka inni irraa deebi'uutiif baay'een kadhadhe. Booddee irratti garuu dubartiima ollaa kiyya jiraattu waliin otoo waliin ciisanii ija kiyyaan argeen jireenyi kun nattaafu jedheen gara haadha kootti deebi'e. Dhugaa jirtus nama biraatti hin dubbanne. Haadha kootti garuu himee jennaan kan kana duraayyuu itti xiqqaatee si intala maal fakkaattu dhiisee dubartii gara biraa waliin ni baalaga taa'ii guddis baddeen kun jettee manuma keessatti na jajjabeessite. Icciitii kana ana haadha koo fi abbaa manaa kiyya qofaatu beeka. Dabarsees akkana na godhe jedheen nama tokkotti iyyuu hin dubbanne. Naannoo baatii tokkoof walakkaa maatii kiyya bira ergan ture booda abbaan manaan koo kuni jaarsa ergee araada kiyya nan dhiisaa lamuu lammataa gochaa akkanaatti yoon deebi'e dhiifama naan taasisii jedhee gara maatii kootti ergatee haati kiyyas takkaa laalinaan jettee gara abbaa manaa kootti hin deebi'e. Yeroof nama gaarii naaf ta'e. Haa ta'uutii garuu jijjiiramuunsaa yeroo sitti hin fudhanne. Barnoota kutaa 12ffaa otoon baradhu ammallee dubartii kana dura irratti hin qabe waliin mana koo keessatti hin argadhe. Dabareen kiyya ganama dhaatii mana barumsaa deemeen ture. Haa ta'uutii garuu daree keessa taa'een keessi kiyya nagaanaaf ta'uu dadhabnaan eeyyama fudhadheen gara manaatti galee. Abbaan manaan kiyya ganama yeroo manaa ba'u bakki hojii isaallee mana keenyarraa dhiyoo waan ta'eef amma ka'een deemaa anaan jedhee ture. Haa ta'uutii garuu mana barnootaatii barnoota addaan kuteen yeroo baratameen alatti gara manaatti yeroon deebi'u dubartii kana waliin hin arge. Gola galeen albee baafadheen lamaan isaanii walirratti diriirsuuf hin ture. Haa ta'uutii garuu albeen manaa qabu shunkurta kukkutuuf malee foon kukkutuuf kan taatu hin turre. Iyyeen ollaatti qaanessiiseen mana gadhiisee fi baheen haadha koo waliin jiraachuun eegalee. Sanaan booddee ture daandiin jireenya koo sammuu kiyya keessatti jeeqamuu kan jalqabe. Barumsillee baay'ee na jibbisiise. Abbaan koo kan dura garaanatti jabaatu erga abbaa manaan kiyya gochaa kana narratti raawwatee naaf gaddee yoo xiqqaate barumsa kanallee xumurinaan jedhee guyyaa tokko deemaa guyyaa tokko hafaa qorumsa maatirikii kutaa 12ffaa fudhadhe. Silaas dursee mayyuu yuunivarsiitii hin deemuutii qabxiin na jala hafe. Abbaan manaan kiyya anarraas abdii dhabee dubartii irratti qabame waliin bultiin ijaarrata. Maal akka ta'e beekuu baadhus anis aareen yerooma sana konkolaachisaa konkolaataa qabu tokkotti si jaalladhe jennaan ittan heerume. Carraa kiyya ta'een beekuu waliin jiraachuu eegallee baatii 3 booda konkolaataan isaa galagalee harkisaa bitaanis ni cabaa. Sanaan booda akka garaasaa oliif gadi deemu waan hin dandeenyeef manuma keessatti yeroo dheeraadhaaf hin wal'aane. Edaa duruu jaalalli dinqiin kan jiraatu yeroo gahaa yoo waliif kennanidha. Abbaa manaa koo lammataa kana waliin naannoo baatii 6 hanga guutummaa guutuutti fayyuutti manuma keessa na waliin dabarsaa ture. Kan abbaa manaa koo jalqabaa waliin waggaa 4 ol waliin jiraadheen daa'ima hin arganne. Abbaa manaa koo lammataa kana waliin garuu yeroo inni fayyee hojiitti deebi'u daa'iman argadheefi. Wanta hunduu jireenyatti kan fidu rabbidhaatii. Erga kanaatii jireenya bareedaa jiraachaan jira. Wantin seenaa jireenya koo keessatti baradhe garuu sababa malee rabbi sababa jireenya keenya keessatti hin fidu. Ijoollummaatti fedhii maatii kiyya malee heerumuun koo dhiibbaa guddaa narraan ga'us haa ta'uutii garuu rabbi dhumarratti jireenya bareedaa naaf kenneera. Hiriyoonni kiyya barsiisaa kana waliin akkan ta'uuf maallaqa fudhatanii dhiibbaa narratti uuman yookiin jireenya gaarii hin godhanne yookiin immoo barnoota isaaniis itti fufanii hin baranne. Hin turra malee hin urraa jedhee dubbate jedhamitiire Oromoon yeroo mammaaku yoo bulan jireenya keessatti waa argu kan darbeef waaqatu itti darbaa. Jireenya kiyya boriifillee barnoota guddaa naaf kennanii. Eenyumarrattuu darbuun gaarii miti. Wanta namaaf kennan deebisanii argatuun dhaamsa kiyya xumuraati. Ana obboleettii keessan jiituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaallee obboleettii keenyaaf qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti.
har'aati. Hanga yoonaatti na waliin waan turtaniitiif illee guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee Oromiyaa 24 deeggaraa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalala yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Shoomeedha. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.